abbaasaaf gara abbaa keenyatti sassaabamnu akka taane jecha ol qabatamaadhaan gochaan kan mirkaneessine ijji duukaa bu'ootaa utuma argu akka ol ba'e gaafa mirkaneeffannu dhugumatti nuunillee akka ol baanu warra asitti hafnu akka hin taane lammii mootummaa waaqayyo akka taane qabatamaadhaan kan itti mirkaneeffannedha. Baga gammaddan baga gammanne ol ba'ee jira gooftaan Yesuus. Amma sammoo gammachuu biraa qabdu ol ba'ee achumaan isinirraa hin hafu. Afuura koo isiniifan erga bu'uura jedheen afuura isaa nuuf ergee manni kiristaanaa afaan hundaatiin dubbatteetoo akka dhalattu akka guddattu dubbattuu fi mul'attu taasisee manni kiristaanaa addunyaa hunda waliin geessee jirti. Ammas baga gammaddan baga gammanne. Gammachuu sadaffaas ni qabna. Inni ammoo maalidha seetan ergamaa waaqayyootu duukaa bu'ootaan akkana jedheeni maal ilaalaa jirtu jedhaniin akkuma ijji keessan otoo arguu ol ba'ee kanatti ammoo deebi'ee ni dhufaa lubbuuwwan sassaabachuudhaaf. Maaliif akka ijoollee warra hin qabnetti bittinsee kan nu dhiisu miti kaa akka ijoollee abdii hin qabnetti kan nu bittinsee nu gatu otoo hin taane dhufeetoo nu sassaabatee mootummaa isaa waan nu dhaalchisuuf kanaanis baga gammanne baga gammaddan ilal jedhame waaqayyoon galateeffadha. Dhugaa dubbachuuf gammachuun kun kan jechootaan ibsamee quufamuu miti. Gammachuun kun gammachuu afuurawaati. Gammachuun kun dhugumatti bakki dhugaa suni amansiisaa akka ta'e akka aadaa Oromootti bakki dhugaa bakka hin dabarre bakki dhugaa bakka waan hundi itti dhaabbataa ta'edha. Bakka dharaaf bakka dhugaa yoo dorgomsiisa Oromoon bakki dharaa waan hundi kan itti buurree ta'edha. Ni argattu ni dhabdu ni boochuu ni kofaltu ni gammaddu ni gadditu wanti hundi buburreedha bakka dharaatti. Bakka dhugaatti garuu wanti hundi dhaabbataadha kan hin jijjiiramne kan hin cabne kan hin dhangalan bara barummaan kan itti mirkanaa'edha. Bakki dhugaa kuni ilma waaqaa kan ta'e maqaansaas dhugaa kan jedhame kan Yesuus Kiristoos iddoo itti nuuf mijeessudha. Kanaaf ilaalcha bakka dhugaa kanaan hubannoo bakka dhugaa kanaan hubannoo hafuurawaatiin gaafa hubannudha ol ba'uun isaa dhugumatti dhandhama hafuurawaa akkasumas hafuura isaa nuuf erguun isaa dhandhama hafuurawaa akkasumas nu sassaabachuudhaaf dhufuun isaa dhandhama hafuurawaa kan qabaatu ija hafuurawaatiin gaafa ilaalludha. Egaa dhugumatti ol ba'ee waaqummaa isaa nuuf mirkaneessee akka dhufu abdii kan nu laate waaqayyoodhaaf galannaa ta'u.